Bishambi yako, bishambi yedira, bishambi yako, bishambi yedira. Haramaya, haramaya, hey hey haramaya. Bishambi yako, bishambi yedira, bishambi. Harka fuunee hordoftootaa fi jaalatamtoota Haroon Teek maal qabattee nu dhufte guyyaa irraa kana jechuun keessa hin oolu. Guyyaa irraa sagantaan qabadhee isinii dhiyaadhee sagantaa teekinooloojiiti. Sagantaan guyyaa irraa qabadhee isinii dhiyaadhee kana keessatti teekinooloojii maali? Seenaan teekinooloojiin hojjette maali? Bu'aaleen teekinooloojiin yeroo sanitti hojjette maali? Waan jiru qabxiilee sadeen kana bal'inaan kan daawwannu taanaan nu faana tura. Tokkoffaa teekinooloojii maali jennee yoo ilaalle teekinooloojii jechuun jecha Giriikii Tekni jechuu fi logis jechuu irraa dhufee jecha lamaan kun walitti teekinooloojii ta'e. Tekni jechuun aartii yookaan skiil yookaan teeknikaal jedhaniin. Akkas jechuun dandeettii yookaan waa harkaan hojjetanii fi aartii waa hojjechuu jechuudha. Fi logos jechuun ammoo naawuleej jechuudha yookaan naawuleej jechuun beekumsa jechuudha. Kana lamaanitu walitti teekinooloojii ta'e. Ibsi biraa ammaas teekinooloojii jechuun saayinsii yookaanis naawuleej jechuun beekumsa rakkoo hawaasaa tokko furuudhaaf fiddee hawaasa saniif rakkoo saniif waa uumtu yookaan meeshaa tokko ittiin hojjettu san teekinooloojii jedhama jechuudha. Karaa biraatiin teekinooloojii jechuun haala mijaawaa jireenya dhala namaa kana keessatti dandeettii qabduu fi muuxannoo dandeettii qabdu saniif fayyadamtee haala naannoo teetii sana to'achuu yookaanis kontirool jedhaniin gochuudhaaf ittiin fayyadamtu kuni adeemsa tiranaa kana keessa waa hedduu keessa dabartee haala mijeeffattu kuni teekinooloojii jedhama jechuudha. Teekinooloojii jechuun egaa haala sadiin kanaan isin ibsine booda seenaan teekinooloojii maali jennee yoo ilaalle yeroo jalqabaatiif seenaan teekinooloojii keessatti dhalli namaa zamana dheeraa zamana waggaa miliyoona 2 dura jechuudha dhaloota Kiristoosiin dura jedhanii BBC dhaloota Kiristoosiin dura waggaa miliyoona 2 dura dhalli namaa maal hojjete yeroo jalqabaatiif dhagaa hojjete jechuun dhagaa booceeti dhagaarraa akkaataa itti waa adamsatu akkaataa itti waa qalatee nyaatu akkaataa itti jireenya isaa kan ittiin salphifatee ittiin jiraatuuf hojjete dhagaa asirratti argitan kana hojjete jechuudha. Teekinooloojiin dhala namaa kana keessatti yeroo jalqabaatiif kan hojjette dhagaa kan san itti aansee ammoo adeemsa tiranaa kana keessatti waa hedduu hojjete. Dhagaa egaa hojjete booda ilmi namaa maal godhe ibidda uume. Ibidda uume jechuun dhagaa kana gaafa bocu sanirraa nyaata bilcheeffatee ittiin nyaachuudhaaf nyaata qalatee nyaachaa ture san gara bilcheeffachuutti as fidee bilcheeffatee nyaata kana nyaachuudhaaf hojjete. Yeroo ammaan tana dhagaan bocame san amma eessatti argama? Muuziyeema Birtish keessatti argama. Dhagaan asirratti footoon isaa isinii mul'atu kana jechuudha. Sanbooda ilmi namaa maal uume gaafa dhagaa kana boocee waa hojjechuu eegale kana maal yaade yeroo jalqabaatiif nyaata kana bilcheeffatee nyaachuudhaaf yeroo jalqabaatiif ibidda uume. Ilmi namaa ibidda uumee nyaata kana jireenya isaa kana keessa salphifatee jechuudha bilcheeffatee nyaachuu eega jalqabee booda waggaa miliyoona 2 dura kun kan uumame ibiddi kun kan uumame waggaa miliyoona 2 dura jechuudha dhaloota Kiristoosiin dura. Itti aansee ilmi namaa maal uumee waan addaa jechuun waan uffata kana akkanatti uffatee kan deemuu jalqabe ilmi namaa dhaloota waggaa 50 dura jechuudha. Waggaa 50 dhaloota Kiristoosiin duratti uffata kana uumee dhalli namaa uffata kana uffatee akka deemu jalqabe jechuudha. Sadaffaa irratti ilmi namaa wanni jalqabe wanni hojjete dooniidha. Dooniin tun muka tokkorraa hojjeteeti akka laga ce'uu fi garba kanatti yaabbatuuf doonii muka tokkorraa hojjete. Dooniin tun yeroo ammaan tanaa jechuudha muuziyeema Neezerlaand keessatti argamti. Kuni kan hojjetame waggaa 10,000 dhaloota Kiristoosiin duratti jechuudha. Sadaffaa immoo dhalli namaa makiinaa hojjete. Afuraffaa irratti jechuudha dhalli namaa makiinaa hojjete. Makiinaa miila 2 waggaa 4,000 dhaloota Kiristoosiin duratti kan hojjete. Yurooppaa keessatti hojjetamte makiinaan tunis jechuudha makiinaa miila 2 dhagaarraa kan hojjetamte. Yookaan biyya supheerraa kan hojjetame kan gaarii jechuudha. Akka gaariitti miila 2 dhagaa gomma 2 qabdu makiinaa gomma 2 tan akka nuti baala gaarii jennuun san jechuudha. Makiinaa akkasiitu yeroo jalqabaatiif bara 4,000 dhaloota Kiristoosiin dura Yurooppaa keessatti hojjetamte. Akkasumatti sagantaalee bu'aalee teekinooloojiin hojjette tana ergaan isin hime booda jechuudha sagantaa tana fafakkaataa yookaanis tana caaltu sagantaa babbareedduu sagantaa dhiyaatu keessatti qabadhee isin dhiyaadha. Sagantaan har'aa qabadhee isin dhiyaadhe kanumaan goolabna.
sagantaatti aanuun hanga walitti dhufnutti turtii gaarii isiniif jedha. Achumaanuu dhaggeeffattoota keenya warri maatii keenya taatan laayikii fi koomentii godha. Warri chaanaala keenya kanaaf haaroo taatan garuu share subscribe godha. Nu jajjabeessaa nuti ammoo waan babbareedduu gaggaarii waan addaa qaqqabanne kan isinii dhiyaannu taana. Saniif waan dhaggeeffatanii fi nu hordoftaniif galatoomaa isinii jenna. بشامبيتيا بشامبيتيا هرمايا هرمايا